Okay, hordoftoota keenyaa jechi inni lammaffaa kutaa kana keessatti ilaallu why kan jedhudha. Egaa jalqaba what kan jedhu kana ilaallee jira. Maal kan jedhutti kama. Jechoonni kun egaa hima gaaffii uumnee yeroo nama gaafachuu barbaannu kanneen itti fayyadamnudha. Why jechuun immoo maalitti kama? Maaliif. What kan jedhu maal yeroo ta'u, why kan jennu immoo maaliif jennee yeroo gaaffii uumnee nama gaafannu kan itti fayyadamnu why kan jettu kanadha jechuudha. Faayidaan isheen jalqabaa why kan jettu maalidha? Maaliif jennee gaafachuudhaaf. Fakkeenyaaf why are you crying? Crying jechuun boo'uudha. Cry yeroo jennu boo'u, namni tokko yeroo boo'u cry jenna, nama boo'u jechuudha. Yeroo ing itti daballu immoo namni sun amma boo'aa jira akka jechuuti. Crying yeroo jennu amma boo'aa jira. Why are you crying? Maaliif boossa akka jechuutti kama. Namni sun amma taa'ee boo'aa jira yoo ta'e, fakkeenyaaf hiriyyaan keessan taa'ee boo'aa jira yoo ta'e, yoo isa agartan maal jettu? Why are you crying? Maaliif boossa? Sababa maaliif akka inni boo'aa jiru gaafachuudhaaf why are you crying jenna. Why kan jettu kun akkamitti hiikamte? Maaliif. Why are you crying? Maaliif boossa? You jechuun immoo ati akka jechuuti. Ati maaliif boossa? Why maaliif. You ati. Crying jechuun immoo boo'u, nama boo'u akka jechuuti. Why are you running? Fakkeenyaaf otuma karaarra dhaabattanii namni isin beektan tokko karaarratti fiigaa dhufaa jira yoo ta'e, fiigichaan otoo dhufaa jiru isin bitaa isin galee maaliif fiigaa jirta yoo jechuu barbaaddan why are you running? Run jechuun fiiguudha, fiigicha akka jechuuti. Running yeroo jettan immoo ing kana yeroo itti dabaltan maal ta'a? Namni sun amma fiigaa jira, dalagaa sana amma dalagaa jira akka jechuuti. ing kana yeroo jechootatti dabaltan wanti sun amma ta'aa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Why are you running? Maaliif fiigda? Why jechuun maaliif. Why are you running? Akkasitti fayyadamuu. Faayidaa inni lammaffaa jecha why jedhu kanaa fakkeenyaaf inni lammaffaa maalidha? Sababa ibsuuf. Sababa wanta tokko jechuudha. Faayidaa lammaffaan isheen qabdu fakkeenyaaf namni tokko this is why I jechuu danda'a. This is why I called you. Kuni sababan ani itti siif bilbiledha. Sababa tokko itti himnee, fakkeenyaaf hiriyaa keenyatti sababa tokko itti himnee sababa kanaafan akkas godhe yeroo jechuu barbaannu jecha why jedhu itti daballachuudha, gidduu gashina. This is jechuun kun, why sababa jechuudha. This is why I called you yoon jedhe fakkeenyaaf sababni ani itti sii bilbile kanaafi. Sababa sana itti himnee, nama sanatti dura itti himnee sababni ani sii bilbile kanaaf yoo jechuu barbaanne this is jechuun kana akka jechuuti. Kana. Why sababa. I called you. Fakkeenyaaf this is why I told you yoon jedhe sababni ani sitti himeef kanaafi. Sababni ani told jechuun jecha tell jedhurraa dhufe. Tell jechuun immoo himuudha. Nama tokkotti yoo waa tokko himtan tell jedhama. This is why I love you yoo jedha namni tokko sababiin ani itti si jaalladhuuf kana. Fakkeenyaaf nama tokko jaallachuu keessaniif sababa qabdan nama sanatti himtanii kanaafan si jaalladhe, sababa kanaafan si jaalladhe yoo jechuu barbaaddan this is kana akka jechuuti. Why jettanii I love you. Sababa kanaafan si jaalladhe. Kanaaf jechi why jettu maal ibsiti as keessatti? Sababa. Sababa kanaafan akkas yoo jechuu barbaaddan this is why I jettanii
sababa keessan asitti dhiyeeffattu jechuudha. This is why I called you. Kuni sababan ani siif bilbiledha. Sababa sana dura itti himtaniitu jechuudha. This is why I told you. Kuni sababan ani sitti himedha. This is why I love you. Kuni sababan ani si jaalladhudha jettanii sababa sana dura himtanii akkasitti ibsuu ni dandeessu jechuudha. Isheen kun faayidaa lammaffaa jecha why jedhuuti jechuudha. Akkasitti qabadhaatii itti fayyadamaa.